Ashama harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Wallaggaa Bahaa Aanaa Kiiramuutti haleellaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo bananiin lubbuun nama 5 yoo darbu namoota 2 irraa ammoo miidhaan qaamaa qaqqabuun ibsame. Abbootiin Sinodoosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaan muudaman kaleessa halkan humnoota mootummaan qabamanii hidhaman. Woboon zoonii lixaa miseensota haaraa leenjii waraanaa fi siyaasaan leenjisaa ture Koonyaa Horroo Guduruutti eebbisiisuu beeksise. Obbo Kiristaan Taaddalee dabalatee namoonni labsii yeroo muddamaan booda to'ataman muraasni gara mana hidhaa Hawaash Arbaatti ergamuun himame. Mormii caaseffama bulchiisaa naannoo kibba Itoophiyaa ilaalchisee ka'een lubbuun namoota 17 darbe. Humni waraanaa Gaaboon fonqolcha aangoo mootummaa geggeesse. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuutti haleellaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhaman bananiin lubbuun namoota 5 yoo darbu namoota 2 irraa ammoo miidhaan qaamaa qaqqabuun ibsame. Daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhaman godinaalee lixa Oromiyaa kanneen akka Horroo Guduruu fi Wallagga Bahaa akkasumas Shawaa Kaabaa aanaalee akka Dharraa fi Abbichuu fi Nyaa'aatti lubbuu namaa balleessaa qe'ee fi qabeenya ilmaan Oromoos mancaasaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan gaafa hagayya 21 bara 2023 godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu ganda caffee guddinaa jedhamu keessatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhaman kun haleellaa uummata irratti raawwataniin namoonni 5 ajjeefamuu fi 2 madaa'uu maddeen himaniiru. Haleellaa kana kan raawwate humnoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jechuun waamanii fi aanicha keessa socho'an akka ta'es ibsameera. Magaalonni Aanaa Kiiramuu tokko tokko humnoota finxaaleeyyii kanaan dhuunfatamanii akka jiran kan himan maddeen gandoonni akka Faajjii, Booree Mikaa'elii fi Haroo Ganda Duwwaa tokko to'annoo humna finxaaleeyyii kana jala jiraachuus ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Aanaa Kiiramuu keessa qubatee jiru haleellaa finxaaleeyyii kanaan nu irra gahaa jiru irraa nu ittisaa hin jiru. Humni kun qubatee mataa malee tikanuuf hin godhu. Maaliif akka qubate iyyuu nuuf hin galuu jechuun uummanni komii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irratti qaban ibsataniiru. Abbootiin Sinodoosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaan muudaman halkan edaa humnoota mootummaa Bilxiginnaatiin qabamuun hidhaman. Mootummaa Bilxiginnaatiin yeroo adda addaatti doorsifamaa fi dhiibbaan adda addaa irra ga'aa kan ture abbootiin Sinodoosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaan muudaman halkan edaa gaafa hagayya 29 bara 2023 bakka isaan jiran Bishooftuudhaa qabuun hidhamuun ibsameera. Bu'uura seera mana kiristaanaa qannoonaa fi doogimaa eeggateen kan muudaman abboonni kunneen karaa Sinodoosii Itoophiyaa fi mootummaa Bilxiginnaa yeroo hedduu dhiibbaan irra gahaa tureera. Yeroo ammaa kanatti kaan isaanii waajjira poolisii magaalaa Bishooftuu ganda Duwwaa tokkotti hidhamanii kan jiran yoo ta'u, kanneen muraasni immoo iddoo biraatti geeffamanii akka hidhamantu himame. Abbootiin hidhaman kunneen baay'inaan 7 yoo ta'u, maqaan isaanis Abune Baarsumaa, Abune Alaazaar, Abune Eelsaa, Abune Minaas, Abune Daani'el, Abune Niqoodimoosii fi Abune Daksiyoos kanneen jedhamanidha. Lixa Oromiyaa magaalota akka Naqamtee, Gimbii, Dambidolloo keessatti deeggarsaa abbootii kanaaf kan bahanii turan hordoftoonni amantichaa kanaan dura hidhamanii turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Woboon zoonii lixaa miseensota haaraa leenjii waraanaa fi siyaasaatiin leenjisaa ture Koonyaa Horroo Guduruutti eebbisiisuu beeksise. Hanga mirgi hiree murteeffannaa Oromoo kabajamee Oromoo fi Oromiyaan walaba taatutti lolli kan hin dhaabbanne yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoos jajjabee roorroo garbummaa kuffisuuf booreen manaa ba'an leenjii siyaasaa fi waraanaan gahoomsee bobbaasuu itti fufee jira. Haaluma kanaan gaafa hagayya 27 bara 2023 Woboon zoonii lixaa Koonyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti kaadhimamtoota hedduu simachuun yeroo dheeraaf leenjii ga'oomina qabu kan waraanummaa fi siyaasaa kennaa fi erga tureen booda bifa ho'aa fi hawwataa ta'een eebbisiisee dirqama itti aanuuf qopheesseera. Qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo naannichaa sirna eebbaa kan irratti argamuudhaan eebbifamtootaan baga gammaddan jechuun haala yeroon wal qabsiisanii ergaa qabanis dabarfatanii jiru. Dafqii har'a jabeenya qaamaatiif asitti buusaa turtan boruu dhangala'uu dhiigaa fi cabuu lafee oolcha waan ta'eef qorraa fi aduu akkasumas dadhabbii dirree leenjii damdamachuun xumurtanii har'a eebbaaf kan dhiyaatan baga gammaddan baga ittiin sin ga'e jechuun
yeroon amma keessa jirru yeroo ittiin of ijaarruu fi of gurmeessuu irra darbinee sadarkaa biyyattii jiksnee daangaa biyya keenyaa qulqullitti saarachuutti dhiyaanne waan jirruuf warra qabsicha xumura itti tolchee daangaa Oromiyaa sararuun biyya abbaa keenyaa Oromiyaa walabaa fi birmaduu taate dhaloota dhaalchisu ta'uuf jabaannee fi onnannee hojjechuu qabna jechuun dubbataniiru. Kana malees leenjisuu fi bobbaasuun golee Oromiyaa keessatti jabaatee itti fufama. Ammas gara fuulduraatti ilmaan Oromoo saba ofiif of kennanii garbummaa saba isaan irraa fonqolchuu barbaadan simannee leenjii ga'oomina qabu kennuufiin kan itti fufu ta'uu dubbachuun kaadhimamtoota eebbarra turaniin warra irbuu keessan eeggatee galmaan ga'u uumaan isin haa taasisu jedhaniiru. Obbo Kiristaan Taaddalaa dabalatee namoonni labsii yeroo muddamaa booda to'ataman gara mana hidhaa Awaash Arbaatti ergamuun himame. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa biyyaalessaa yookaan paarlaamaa mootummaa biyyattii kan ta'an obbo Kiristaan Taaddalee dabalatee namoota labsii yeroo atattamaa mootummaan baaseen wal qabatee to'annoo jala oolan gara mana hidhaa bulchiisa naannoo Affaar keessatti argamu Awaash Arbaatti geessamuu kan ibse Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaati. Koomishinichatti Daayirektara kutaa seeraa fi imaammataa kan ta'an Taarikwaa Geetaachoo akka VOA'tti himanitti miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa naannoo Amaaraa kan ta'an obbo Yohaannis Buyyaalee fi miseensa mana maree bulchiisa magaalaa Finfinnee kan ta'an Dr. Kaasaa Tashaagar hidhamtoota gara Awaash Arbaatti dabarfaman keessatti kanneen argamanidha jedhan. Torban lamaan darbee hidhamtoonni kun eessa akka jiran maatiis ta'e namoonni kan biraan wallaaluun sodaa fi yaaddoo qaban ibsachaa turuun ni yaadatama. Mormii caaseffamaa naannoo kibba Itoophiyaa ilaalchisee ka'een yoo xiqqaate lubbuun namoota 17 darbuun himame. Naannoo haaraa hundeeffame kibba Itoophiyaa godina Gaamoo ganda Shuuraatti walitti bu'iinsa humnoota tikaa mootummaa fi jiraattota gidduutti uumameen lubbuun namoota 17 yoo darbu hedduun madaa'aniiru. Walitti bu'iinsi kun kan ka'e karoora gandichi daangaa bulchiisa magaalaa Arbaa Minci keessatti haammachuudhaaf qophaa'e mormuun ta'uu isaa jiraattonni naannoo sanaa himaniiru. Walitti bu'iinsi kunis kamisa darbee halkan keessaa sa'aatii 2tti kan jalqabe yoo ta'u, milishaa naannoo sanaa fi humnoota nageenyaa bulchiinsa godinaa irraa dhufan gidduutti dhukaasni ka'ee poolisoota 4 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 17 du'u jiraattonni himaniiru. Haa ta'u malee ogeeyyiin fayyaa magaalaa Arbaa Minci VOA'f akka mirkaneessanitti yoo xiqqaate namoonni 12 du'uu fi kaan 15 madaa'uu ibsanii. Jimaata darbee humni waloo nageenyaa godinichaa akka jedhetti namoota tasgabbii naannoo haaraa hundeeffame booressuu fi heera mootummaa diiguuf socho'an to'annaa jala oolchuu isaa beeksisee ture. Ibsii humna waloo kun akka jedhetti namoonni kunneen ganda Shuuraa seeraan ala qabatanii kan turan yoo ta'u, meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuun isaanii fi leenjii waraanaa hayyama hin qabne irratti hirmaachaa akka turan ibseera. Humni waraanaa Gaaboon fonqolchaa aangoo mootummaa geggeesse. Humni waraanaa biyyattii dhaabbata televezyiinii Gaaboon irratti haasaa taasiseen aangoo bulchiisaa biyyattii har'a dhuunfachuu isaa hime. Gareen humna waraanaa kun bu'aa filannoo sanbata darbe pirezidaantii Gaaboon Alii Boongoon akka injifatan labsamee haquuf akka jiru hime. Koomishinii filannoo biyyattii akka jedhetti pirezidaantii Alii Boongoon filannicha harka 2/3 mormitoota isaanii caaluun biyyattiitti yeroo 3ffaaf injifachuu isaanii himee ture. Fonqolcha kanaan pirezidaantii Alii Boongoon aangoo biyyattii kan gadhiisan yoo ta'e, aangoo biyyattii kan sanyii isaaniitiin waggoota 53f qabamee ture harkaa fuudhama. Pirezidaantii Alii Boongoon bara 2009 irraa eegalee erga abbaan isaanii Omar erga du'e aangoo biyyattii qabatanii jiru. Loltoonni waraanaa lakkoofsi isaanii 12 ta'an dhaabbata televezyiinii biyyattii irratti mul'achuun haasaa taasisaniin bu'aa filannoo kana haquu fi dhaabbilee riippaabilikaa biyyattii hunda akka diiguuf jiran beeksisan. Loltoota kana keessaa tokko dhaabbata televezyiinii Gaaboon 24 jedhamu irratti sirna dhaalma aangoo amma jiru kana xumura itti gochuun biyyattiitti nagaa buusnaa jechuun dubbate. Loltuun kun itti dabaluun bulchiinsi Alii Boongoo itti gaafatamummaa kan hin qabne, dhimma hawaasaaf yaaduu kan hin dandeenyee fi walitti hidhaminsa hawaasummaa hawaasa biyyattii itti fufsiisuu kan hin dandeenyee fi biyyattii gara jeequmsaatti geessuun balaadhaaf kan saaxiludha. Kun immoo amma aangoo biyya keenyaa irraa bu'eeraa jedhan. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.